hanga ammaatitti nama gaafiilee kennaa guutuu nu deebisan arganne badhaasa kennallee harkatti qabannee dhaabachuu jirra. Namoonni badhaafama barbaadan karaarra illee jirtan kun nama eenyu isinii jira? Maamush. Baga ayyaana waggaa geessa. Maashaallah. Guyyaa har'aa miidiyaan Opalaan karaarra deemuudhaan akkuma san suuqota adda addaa seenuudhaan gaafiilee adda addaa nama gaafachuu jira. Isinillee gaafii san gaafatamuudhaaf qophiidha. Hayyee inshallah. Kallattii maan gara gaafiitti seenna. Akkana jira gaafiin. Shukran. Maadha jennaan. Gaafiin akkana jira. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa tawaaf eenyu jira? Abshir. Abshir. Filannoo qaba. Filannoo qabu. Gaafiin kenna filannoo qabu. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa tawaaf eenyu? namni biraa Yala, cara kabda. Masyaallah. Ishi umma keessanii jiran. Jaalala ummaa maaliin ibsitan? Jaalala harmee. hin beekan jaalala isaanii wanta ittiin ibsuun qabu. Isin dawalchiisaa yeroo nama baay'ee kana keessatti baay'ee dhaga'u barreessanii tara. Akkasii isin dawalchiisuu ree? Inni jaama. Yalla shi. Hayyee taate. Gara gaafiitti aanutti ce'en. Gaafiin itti aanu kana jira. Biyya addunyaa kana keessa saayikoloojiti biyya addunyaa kana keessa mana hidhaa yookaan mana sirreessaa hin qabne biyya tamii. Biyya addunyaa kanarra mana hidhaa yookaan mana sirreessaa hin qabne. Garuu Jaafar gaafii kee akka malee ulfaata akkasitti filannoo waan hin qabne. Gaafii salphaadha baay'ee. Addunyaa kanarraa biyyi mana hidhaa yookaan mana sirreessaa hin qabne. Deebiin isaa hin jiru. Hin jira. Ati deebii isaa asirraan eeggadhu. Ayee gara gaafii sadaffaatti ceenu yookaan gaafii xumuraa jechuudha. Wanta kan kee ta'ee kan namni baay'een sirra itti fayyadamu maali? Maqaa kiyya. Kun deebi'ee jira. Maashaallah. Sadii keessaa gaafii tokko deebiste maaltu si dhagahame? Ergaa maalii qabda hawaasa Islaamaatiif? Ergaan akkasuma hiriyoonni fi firoottan kumaraa iyyaan hoggaa geessanii kan baranaa kan godhe keessa isinillee galatoomuu. Maashaallah ulfaadhu. Hedduu nu baarsee jirtaa galatoomuu horii nu dheeraa bisiin jenna. Ayyaa qabna. Eenyu isin jedhan? Abdii. Sinoo? Abdii. Hayyee taate. Abdii. Baga ayyaana hoggaa geesse. Sagantaa nuuf halaal guyyaa irraa gaafii karaarraa qabatee bahe kana faana tursi'i. Gaafiilee gabaabduu si gaafadha. Hogga deebiste badhaasni kinoo na harka jira. Gaafatamuudhaaf qophiidha. Maashaallah. Egaa gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Yeroo jalqabaatiif namni kaabaa yookaan immoo bayitii tawaaf eenyu. Abshir. Yeroo jalqabaatiif namni bayitii yookaan kaabaa tawaaf. Akkasii hayyee eshi gara gaafii itti aanutti ceena. Ummaan kee jirani? Jaalala harmee akkamii ibsita? Jaalala harmee immoo ibsuu danda'u. Jecha ibsuu ulfaata. Ummaan jechuun addunyaa isaan keessatti hin jirani? Laada waltee baga ayyaana waggaa geessan isin jaaladha yoo isaan deebisanii isin jaaladha isin jedhan badhaasa isaaniif kaardii abbaa dhibbaa siif immoo gaafii tokkoon seerri as keessa hin danda'ama? Garuu ittiin himtu akka interviirra jirtu baga ayyaana waggaa geessa isin jaaladha qofa jettaan. Asii garanatti akkasumatti laawadiirra jiraa? Hello, me. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Connection. Hayyee. Deebiseen. Chaansii sun achi waan haaluufu gara gaafii biraatti seenaa. Jaalalummaa namni bifa garaagaraatiin ibsata. Egaatiileen baay'ee nu gammachiistee jirta. Gaafiin itti aanu ammoo akkana jedha. Biyyoota addunyaa kanarra jiran keessaa biyyi mana sirreessaa hin qabne yookaan mana hidhaa hin qabne biyya kamii? Abshir.
Biyyi mana sirreessaa hin qabne. Mana sirreessaa yookaan mana hidhaa hin qabne. Ishi kunillee deemnee gara gaafii itti aanuutti ceenaa. Wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu maali? Kana deebisee jirta. Egaa turtii guyyaa irraa waliin turte keessatti hedduu si galateeffannaa. Ergaa maal qabdi? Hordoftoota amantii musliimaa hundaanuu bakka itti sirreedha. Ishi. Kanarraan kaafeen immoo silkii naasiin hordee konekshinii na dide malee jaalalumni asirraan argatanii subsadee baay'ee na tola. Akkasiin yaalluu irra deebinee. Osoo yaalamee na tola. Ayyee yaalli ishee. Ummii kan koo sababa baay'ee jaalladhu. Taate. Hello Ummi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Turtiin akkamii? Ni turtiin na dide lafa baay'ee biraafee. Baga ittiin isin gaa'ela ayyaana waggaatiin. Ummii waa wayii isiniin jechuu barbaade. Maali? Baay'ee isin jaalladha ishee. Baay'ee isin jaalladha ishee. Na? Dagaara. Baay'ee tokko isin jaalladha. Kanuma waan biraa jechuun barbaanne. Ay, waan biraa dhiisaati baay'ee isin jaalladha. Akka isin jaalladhu bichaa isinitti himuu barbaada. Hatta maaltu maal ta'an isin jaalladhu? Akkasumaan bakka akkuma isin jaalladhu isin himuu barbaadeetiin baay'ee isin jaalladha ishee. Galatoomaa. Egaa ta barbaanne irraan dhageenye. Har'a dubbata rabbi. Dhumarratti. Galee viidiyoo irra dhaggeeffadha. Gaafii gaafatamte lama sadii keessaa gaafii lama deebistee jirta. Tokko calaltee hedduu si jaalladha. Abdii kenna nuuf jiraadhu. Daree keessa jaba. Ulfaadhaa galatoomaa dhaabachuu keessanii. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa akka itti fufetti jira. Hundi keessanuu ammallee namoota karaa irratti argine gaaffiilee garaagaraa gaafachuudhaan badhaasa kennan ilaannaa fi hundi keessanuu nu hordofaa. Eenyu isin jedhan? Jeelaan. Jeelaan. Falaal miidiyaan guyyaa har'aa karaa irra deemuudhaan gaaffiilee garaagaraa gaafatee badhaasuu jira. Gaafii gabaabduu isinii qaba hayyamoodha. Hayyee inshaallah. Duraan dursee baga ayyaana waggaa geessan isiniin jedha. Itti aansee ammoo namni yeroo kallattiimaan gara gaafii kiyyaa jira. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa yookaan immoo bayitii rabbii xawaafe eenyu jedhama? Absir. Filannoon qabu. Filannoon qabu. Gaafiin kenna googaa. Ishee namni yeroo jalqabaatiif. Kaabaa xawaafe eenyu? Yaadachuu dandeenye? Nabi Ibrahim. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaafe eenyu? Ibrahim. Ammallee carraa qabda. Yaala. Nabi Sulaiman. Dhufuu hin dandeenye. Jaalalaadha akkam ibsitan? Jaalalaadha akkaataa nan ibsitu waan fakkeenya fudhadhee jaalalaadha ibsuun qabu. Garuu haa ta'u jaalalli haadhaati wanti madaalamu addunyaa kanarra kan jirretu hubadha. Maaliif akkaataa isaan itti nama kunuunsanii fi erga nama guddisanii ka'anii yeroo jalqaba garatti nama baatanii gara keessaa bahanii guddina yeroo sadarkaa xiqqeennaa irraa ka'anii hanga guddatanii abbaa ilmaallee ta'anii guddatanii jaaranillee ka'anitti mucaa kiyya hamma jedhu dirasii hanga san qaban jaalalaadha sadarkaa ibsuun hin qabu kana waan ta'eef jaalalli haadha wanta kaminuu jaalala wanta addunyaa kanarra jiru hundayyuu hin caala jedhee haala kana. Asumaanuu harmee keessanii baga ittiin isin ga'inaa jedhani. Baga ittiin isin ga'e kiyyaa isin jaaladhaa lubbuu kiyyarraa isin jaaladhaa baga geettan baga ittiin isin ga'e. Ayyee gara gaafii itti aanutti ceenaa. Gaafiin itti aanu akkana jira. Biyyi addunyaa kanarra taate biyyi mana hidhaa hin qabne biyya tamii? Mana sirreessaa yookaan mana hidhaa? Addunyaa kanarra taate? Biyyi mana hidhaa yookaan immoo mana sirreessaa hin qabne biyya tamii? Yaala. Gaafiin keenya biyya irraa gaafataa jiru filannoo qabu. Filannoo hin baane. Dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. Hayyee gaafii isa xumuraa.
وأنت كان كده كان من على تفيد المال وانت كان كده كان من على تفيد كي كان من على تفيد بكم صح cara قبله مش مكان أكرم sagalee dhageenye homaa jennu qaba gaafilee gaafatan keessaa gariin deebisanii jirtanii gariin deebisne walumaa galatti badhaasa guyyaa irraa arganne galatooma sanillee baga itti isin gahe jabaadhaa miidiyaa keessanillee baay'ee jaalanna haaluma kanaan cimaa itti fufaa sadarkaa kana caalaa sadarkaa guddaa irra geessanii nutillee isin waliin akka hirmaannu abdii guddaan qaba galatooma ulfaadhaa baga itti isin gahe nama biraa nama bagatti si gahe jettanii yoo qabaattan ummaa keessanii dabarsitanii jirtanii namni biraa yoo jiraate. Akka walii galaatti ummaa kiyya irraa jalqabe abbaan kiyyas isaanumaan wal qabatanii ummaa kiyyatti aansee abbaa kiyyaan bagattiin isiniin gahe jedha. Kan biraa haadha manaa tiyyaa fi haadha tiyya kan biraa soddaatii tiyyaa fi hundi isaaniitu namni musliima ta'e hundinuu bagattii isiniin gahe gammaddanii baga gammaddanii ammallee har'a geettanii guyyaa ayyaanallee rabbiitti isinii haa ga'u isiniin jedha. baga geettan baga gammadan. Maashaallah ulfaadhaa galatooma isiniin jenna. Shukran dursinii wal barannaa inni isiniin jedha. Muusaa Abdallah Nabii jedhamu. Muusaa Abdallah Nabii. Guyyaa irraa miidiyaan nuuf halaal karaarra deemuudhaan gaaffilee tokko tokko gaafataa akkuma wantoota nama bohaarsuuf eegas yommuu badhaasa kennuuf jira isinilleen gaaffii isin gaafannee yoo gadi deebistan badhaasa kalaama rabbii kana qabdanii inshaallah ayyaamaadha. Hayyee duraan dursinee baga ittiin isin gahe. Amiin amiin baga waliin wajjin nu gahe. Kalatti maangara sagantaa kenna guyyaa irraati ce'a. Gaaffiin akkana jedha. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaa fe'een. Yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaa. Nabiyyoota keessa moo sahaabota keessa godha? Kun maraa jalloo jalqabu. Namni yeroo jalqabaatiif xawaa fe'een. Nabi Ibrahim. Kalone alakum. Kalone? Alakum. Hayyee gaaffii itti aanu ta'a jennu. Alaa qawmii erga dhufe narra dhaabbatudha. Narra dhaabbatu. Jaalala haadhaa akkam ibsita? Jaalala haadhaa akkatti ibsanii akkatti ibsuun qabu garuu baay'ee jaallataa wanna itti ibsuu danda'a malee akkana itti ta'uu danda'a. Fakkeenya akkamii akkasii ibsuu barbaada. Jaalaluma haadhaa akkana ibsitan barbaada akka dandeessanii akka isinii tole. Jaalala haadhaa wallahi dhiifama waliin jechee dhiyeessuu qabu garuu haadha koo kanaaf akka ani nama ta'ee namatti qixxaa'ee bakka namatti qixxaa'ee nama waliin deemuu fi akka an jireenya kiyyaa bakka fuuldura kiyyaaf akkamitti akka jiraachuu danda'u akkamitti akka ibaadaa irratti illee kan ammoo illee dhiishiidha. Saniif yoo waamaraa waan ta'u maraaf haadha kiyyaaf waan ta'eef wallaahi jaalala ishii akkatti ibsu Jaalalli takka isin haa kennu. Haadha keessan biran dawwaltan. Yoggaa isaan isin jalaa kaasan nagaa gaafatanii baga ittiin isin gahe jettanii isin jaaladha jettanii deebisanii isin jaaladha yoo jedhan kaardii abbaa dhibbaa isaanis ni qabanii isinillee gaaffii tokko isin eegamu. Ashii yaa wadilii yaa makaru. Inshallah. Akka kanaan jedhan garuu abdii qaba. Wayne baaslan mudatu. መቼስ እየተቆራጠጠ መሆን እንችላለን። እሺ ላውዲ ረጅ ሸማን ላይ ምን ብዬ ነው የምነግራት? ዋአካናት ጅራ ያስፈልግም በገቲን ሲንገ ሲንጃላል دلقاء رجرت عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم أزنة فكر كاسان جراني جارلا قبضني بيبسات أكان ما بقى جل كبوسان ما نبسا أمتي أو وانا جنة ساقي كبوسان ما صروف كوشتني هاي جرا قافي تياري دي تينا الدنيا كان الرا
biyyi mana hidhaa hin qabne biyya tana. Somaalee. Deemsan Shaniiti. carraa biraa kan ta'e. Yaala. Biyyi mana hidhaa hin qabne. Mana sirreessaa biyya hin qabne. Ani achi hidhamee beeku Somaalee. Hidhaa hin qabne jecha. Ashii biyyi mana hidhaa hin qabne. Malee wasiin taa'anii maqaa beekamtan. Gaafilee gaafatamtan hunda deebisuu dhabuudhaan badhaasa arganne galatama maal fa'aadha isin jaaladha biyya biraatiif ammoo nuuf qophaa'aa jedha ergaa maal qabdan hawaasa islaamaatiin. Hawaasa islaamaa hundaa fi bakka Eid Mubarak. Masha Allah biyya biraa akka walitti deebi'u abdii qabna. Inshaallah. Hayyakumullah. Eenyu isinii jedhan? Abdurrazak Musa. Sagaleen sooma. Sagaleen soomaa fi fayyadamuudha inshallah. Ayyee baga ayyaana Eid al-Fitriitti isin gahe. Walumaan baga nu ga'e uummata musliimaa baga. Masha Allah guyyaa irraa miidiyaan nuuf alaal gaafilee tokko tokko qabatee karaarra deemuudhaan hawaasa islaamaa gaafachuu jira. Isinillee gaafachuudhaaf isin dhaabne qophiidhaa gaafatamuuf. Inshallah waan dandeenyu taanaan inshallah bakki kenna. Kallattimaan gara gaafiititti achi tarkaanfannaa akkana jedha. Namni yeroo jalqabaatiif bayitii yookaan immoo kaabaa xawaaf eenyu. Yaala. Namni yeroo jalqabaatiif Kaabaa yookaan bayitii xawaaf eenyu. hajjii namni godhe jechuudha. Xawaaf. Hayyee hin beekne irra dhaabadhu ta'a jaalalaadhaa akkam ibsitan? Jaalalaa Ibsaamee. ibsiin danda'u waan addunyaa kanarra waan jiruuf ibsiin danda'u jaalalaadhaa hojjennu waan baay'ee jira kaa'ee baluu haatiti yoonni ta'ee baluu haatiti addunyaa kana haatiti akkasii dhiyaa ibsuu danda'a. Homogootee fi homogooteetu si mul'achuu danda'a garuu haadha afaan ibsa qabu jaalala jedhee Chaalenjii tokko isin kennu. inshallah. Ummaa bira naa dawwaltanii isin jaaladha jettanii baga ayyaana waggaa isin ga'e jettanii deebisanii isin jaaladha jedhan kaardii abbaa dhibbaa isaanii ergina isiniif ammoo gaaffii tokko isin qabu. inshallah mukarrame. Mee waan isaan jedhanii dhaggeeffanna walumaanuu. Ide Networkii dhaan itti fakkaatu. kalas gara gaaffii itti aamitti acheenu. Wayyo dhaabataa olurraa. Hayyee gaaffiin itti aanu akkana jedha. Addunyaa kanarraa biyyi mana sirreessaa yookaan mana hidhaa hin qabne biyya tamii? Jannatul Firdaws duniyaarra jira. Addunyaa irra jettee Addunyaa kanarraa biyyi mana hidhaa hin qabne biyya tamii? hin jirtu. Hin jirti. Yaala. Kooriyaa. Kooriyaa. Hayyee. Jarmanii maal ta'u? Hayyee gara gaaffii itti aanutti ceena kunillee hin deebine. Gaaffiin itti aanu akkana jedha. Wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu maali? Wanta kee ta'ee Kan namni si caalaatti fayyadamu. Yaali. waan kee ta'ee Kee ta'ee wanta Waan si caalaatti fayyadamu. Ofii keeti ofii si ol namni itti fayyadamu. waan biraa jedhee yaada. Hayyee obboleessa keenya Abdurrazaaq gaaffilee gaafanne keessaa hundinuu hin deebine. Badhaasallee arganne galatama maal faadhaa isin jaaladha isin jedha kaa. Ergaa maalii qabda hawaasa islaamaatii fi akkasuma nama jaalattu? Ani islaama ta'uu obboleessa kee kan musliimaa baga rabbi musliima godhee waliin filiin jedhaan uummata musliimaa waliin baga musliima taanee baga jala bultii ayyaana Eidul Fitrii nagaan jedhaan barak jedhee Nama jaalattan nama keessaa waa dhaamtaniif hin qabdani? waan armitiyaan waan jedhu qabu armitiyaaf dhaamne ture armitiyaan ammoo waan dhaamne qabu isin jaaladha jedhee gaafa rabbi jedhee waan godheetu Masha Allah, egaa obboleessa keenya Abdurrazaaq galatoomii faadhu isaan jenna. Waan isii waliin haasoo inni guddaa gammanne irraa galatoomii. Hayyakallah. Akkuma beekamu gaaffiin keenya akka itti fufetti jira. Akka namoonni hedduun sodaatanii jiranii.
Mee ammallee moggara. Shamarran keessa ni yaala. Waan asirra. Eenyu siin jedhan? Limona Haji. Limona Haji. Haji. Maashaallah. Baga rabbiin ayyaana waggaatiif si ga'e. Amin walumaan magageen. Miidiyaan dhufaa guyyaa irraa gaaffiilee gaggabaaboo gaafataa jira. Namoota deebisaniif badhaasa harka qabadhee jira. Inshaallah fedha rabbiiti. Hayyee Nimoona akkana jedha gaaffiin jalqaba. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaaf abshir. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaaf يعني علي دل على شيء تراقب ابشر ابشر الشجره قافي تاني تجو بيوتا الدنيا كان رجلان كيسا بيي من السرسا يوكا من هيدا قبل بيتامي انزروا الدنيا كان رأى بيجي من السريسة وكان من هيدا انكم لكنه بيسال انزروا انزروا سري وجرا شيء ديبي اسرع لقطة وانتوتا كان كيته يا في ما وانتوتا كان كيته كان من السجالة تفيد ومالك وانتوتا كان كيته كان من السجالة تفيد وفي كيتي لما تسجالة تفيد كيته شلمان القرآن يستوعب تقبل الله منا ومنكم علينا جانسي قبل يا تقبل الله منا ومنكم هاي سربا ترى الشيء حواس إسلامتي فيك قسم نموت جالت تقبض تبرفع الشيء أمة مسلمة الدنيا رجلان مران بقى إذا الفطر سنجاهي لا قدني تكيان بقى تاني حرمت يعني بقى هذا سما تنفع من الخيرات سنجنا itu takka si kabal si jalan ni egaa malee nama imala irra jiru konkolaataadhaan dhaabsisnee sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti akka hirmaatuuf affeeranii jirra dursinee wal barannee walitti dachaanaa eenyu isiniin jedhan Muktar Ismail Resso Muktar Haji Ismail Resso Haji Ismail Resso maashaallah guyyaa har'aa miidiyaan nuuf halaal karaarra deemuudhaan gaaffiilee tokko tokko gaafata namoota deebisaniif badhaasa quraana rabbii kennaa jira sinilleen yogga gaafiilee gaafatamtan deebistan akka fudhattan abdii sinirraa qaba ayyaamamuudha. Inshallah hin fudhadha. Duraan dursee baga ayyaana waggaatii rabbiitti isin gahe. Amiin waliin baga nu gahe. Kallattii mangara sagantaa keenyaatti ceena sagantaan keenya gaafiin akkana jedha namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaafee eenyu jedha. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaafee namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaafee Kaaba Nabi Ibrahim tu hojjetemi eega isaan hojjetan isaanumatu xawaafa moo Nabi Ismail carraa qabda nan ballee abbuna gargaara namni yeroo jalqabaatiif Kaaba xawaafe nabiyyiidha moo nama nabiyyi nama maami nama jechuun nabiyyiidha moo nama biraati akkas jedhee nama fincii isin kenne Nabi Ibrahimis gaafii itti aanu ceenu jaalala haadha akkam ibsitan jaalala haadha jechuun addunyaa jechuudha haadha jechuun namni kun waas addunyaa kana irra kan jiraatu haadhaa fedhee yaadaan osoo ka danda'amuuti maaliif jennaan rabbiin illee rasuulillee jannanni miila haadhaa jala jira waan jedheef bakka wanti martinuu wantummaan addunyaa kana irra jiraataniif iyyuu jannata seenuudhaaf waan ta'eef jannanni miila haadhaa jala jira waan ta'eef haadha jechuun addunyaadha haadha jechuun waa maradee yaadaan maashaallah challenge takasii kennu ayyee naage umma bira na dawaltanii ese bagatti sige jettanii si jaaladha jettanii deemsee si jaaladheedhaan badhaasa kaardii ummaan tiya wallahi asin jirtu Saudi Arabiyaa umraa irra jirti tele online irra naan argaman sa'aatii kana ayyee irra si dhufa maashaallah hunda keenya iyyuu maal keenya warra dhaabatu rabbi haa taasisu irrallee haa qeebalu itti aansee gaafii kee akkana jedha biyya addunyaa kanarra jiran keessa biyyi mana sirreessaa yookaan mana hidhaan qabne biyya kamii
Gaafii kabbaadi. Salphaadha baay'ee. Baay'ee salphaadha. Biyyi mana sirreessaa hin qabne numa. Mana sirreessaa gonkumaan qabu. Hin beeku ana wallaahi. Hin beekuun gaafii itti aanutti ce'idha. Gaafiin xumuraa akkana jedha. Eshi. Wantoota kan kee ta'ee, wanta kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu maali? Wanta kiyya ta'eetiin kan namni na caalatti fayyadamu. Amala kiyya. Amala keessumaa itti fayyadama. Wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu. Hin beekne isas. Ayyee egaa gaafiilee qabnu keessaa kan ulee beekaa ammaatitti hin jiru. Hin jiru? Ulfaadhu ergaa maalii qabde namoota jaalattuu fi hawaasa Islaamaa guutuudhaaf? Hawaasa Islaamaatiin Rabbiin waggaa waggaadhaan iida amma guyyaa 2 yookaan 3 booda dhufu kana waggaa waggaadhaan Rabbi isinillee nullee walumaan itti nu haa deebisu. Rabbiin warra Ramadaana bara dhufu kayriidhaan dabarsan Ramadaana bara dhufuullee taajjuda namatti deebi'ee salaatu Rabbi nu haa taasisu umrii nu haa dheeressu. Rabbiin iida kanallee iida tanullee iida waggaa kuma Rabbi isin haa geessuudha warra hordoftoota keessanillee nuunillee Rabbiin gammachuudhaan iida tan. Galatooma miidiyaa nuuf halaali wal beeytu. Nuuf halaali hin beeku hadharraa seeneetiniin foloo isin godha. Subscribe nu godhaa kallattii YouTube'aatiin argama. Ulfaadhaa isin jaalannaa nu kabajanii qabachuu keessaniif hedduu isin jaalannaa galatooma. Galatooma. Shukran. Eenyu isin jaalladha? Abdiisaan jedhama. Abdiisaa? Abdiisaa Kaduu. Abdiisaa Kaduu. Maashaallah. Guyyaa har'aa miidiyaan nuuf halaal sagantaalee gaafii qabatee karaarra deemaa jira. Namoota gaafii san gaafatamanii deebisanii sagantaa kennaa harkaa qaba. Isinillee erga deebistan inshaallah nama badhaafamu taatu. Qophiidha. Qophiidha. Duraan dursee baga Rabbiin ayyaana waggaatiin isin ga'e isiniin jedha. Baga waliin nuun ga'e baga uummata Itoophiyaa maraanii waliin nuun ga'e. Gaafiin jalqabaa akkana jedha. Namni jalqabaa Kaabaa xawaafe. Eenyu? Ibrahim alayhisalaam. Ibrahim. Hansi qabda nama malee carraa. Nabi Sulaimaan haa jennure. Nabi Ibrahim ilma isaa waliin. Hin taane mee gara gaafii itti aanutti ceenu. Kan Kaabaa ijaaree jarumaa mire kan xawaafii illee jaruma. Ijaaree jarumaa. Kan xawaafii illee jaraati. Jarumaa mi maka. Ayyee gaafii itti aanu akkana jedha. Jaalala haadhaa maal ibsita? Jaalala haadhaa. Jara kaddamuudhaan haadhatii kaddamuudhaan. Jaalalli haadhaa isiniif armee teessan akkamii jaalattanii? Ishee kaddamuudhaan, ishee waan rakkatti gargaaruudhaan kanumaan ibsaaf waan biraa maal ibsuu ni danda'a. Ishitaalee takka isinii kennu? Ammaa keessan bira naa dawwaltanii hin jiranii? Hin jiranii. Si jaaladha baga waggaan isin ga'e jettanii si jaaladha jettanii deebisanii si jaaladha jedhan isaaniif kaardii abbaa dhibbaa isiniif ammoo gaafii tokko asitti isinii qabu. Ayyee yoo kaasanii jala jiranii yaftaraaf. Ayyee baga waggaan isin ga'e isin jaaladha qofa. Waan biraa jechuun hin barbaachisu. Leila, me zedi ken. Leila zedi. Hajit ni. Salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baga ti singaile. Waalaikum salam. Damu sin jalat dalle ya. Isi sin jalat da shi ma je tare da bi. Ayya shi galatoma. Maashaallah. Egaa poointi takka argattee jirta. Isaaniif illee kaardii abbaa dhibbaa lakkoofsaanii irra dabarsinaa fi itti aansee gaafii xumuraa. Wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu maali? Kan namni caalaa fayyadamu. Wanta keessan ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu.
Okey, maashaallah. Gaafii bareedaadha. Gaafii lama deebistanii jirtanii. Kaan naxibii haadhaati. Kun ammoo biyyaa san deebistanii jirtanii. Hedduu takka galatoomaa osoo hunda deebistanii islaamaadhaas kana qabdan. Quraana qabatu. Hunda deebisuu dhabuudhaaf ammoo ergaa maalii qabdamee hawaasa islaamaatii fi akkasuma namoota Baga ittiin siin gahe baga gammaddanii ayyaanni kun ayyaanni nagaa akkamiif ta'u maashaallah. Egaa galatoomaa ulfaadha isaaniin jenna. Turtii gaarii. Ayyaana gaarii. Shukran. Ulfaadha. Duraan dursee baga waggaa keessan. Amii wajjinu. Eenyu isiniin jedhan? Jamila Abdallah. Jamila Abdallah. Siinoo? Falmattuu? Turii. Siinoo? Gara isin martu. Obboleeyyan isin si'aa ture. Guyyaa har'aa miidiyaan nu falaal gaafiilee gaggabaaboo qabatee deemaa jira. Namoota deebiseef badhaasa laataa jira. Kallattii maan gara gaafii kiyyaatitti ce'a. Isiitu na faana tura. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaaf eenyu? Abshir. Namni yeroo jalqabaatiif kaabaa xawaaf. Xawaaf. Nabiyyeedha. Yelam. Abshir. Ishi gaafii ta'an gaafii salphaa. Jaalala ummaa keetii akkamii ibsite? Jaalala harmee. Jaalala harmee kooti. Sagalee onnaa fuudhsa. Nashiidaa takkaaniin ibsa. Akkas jetti nashiidaan. Yoo jannanni harka koo jiraate siifin kennaa osoo naaf taate. Dheertuun beeku. Nashiidaa tanaaniin ibsa. Chaalenjii tokko si kennu. Ummaa kee bira naa dawwaltee. Baga waggaa keessa jetteen si jaaladheettee deebistee isin si jaaladha isin jettu kaardii abbaa dhibbaa isaanii guuta si gaafii tokko asi qaba. Uummata akkatti nimtu baga waggaan si ga'e jettaan. Si jaaladheettaan. Deebisii qofa dhaggeeffanna. Si jaaladhallee jechuu baattu si jibban jettu. Si jaaladhee si jettu ishuma tana qofa barbaada. Gara gaafiitti yaaluufitti jenna. Naxibni tokko si dhabsiisaa jiran jechuudha. Hayyee. Dhabuuf deemaa yaa. Eshi. Akkana jedha gaafiin biyyoota addunyaa kanarra jiran keessaa biyyi mana sirreessaa takkaa mana adabbii yookaan mana hidhaa hin qabne biyyatamii. No. Itoophiyaan hin qabdi. Biyyi mana adabbii yookaan mana sirreessaa hin qabne. Mana sirreessaa hin qabne. Beeta kiristaanaa jedhamu. Biyya bar mana amantaatiin. Biyya? Hin beeku. Itoophiyaan hin qabdi. Soomaaliyaan diidhaa sin jira. No hin qabdi Itoophiyaan jechuudha. Itti aanseellee akkana jedha gaafii xumuraa. Wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu maali? Wanta kiyya ta'e? Wanta kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu. Amantaadha. Amantaa. Wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu. Beeku. Maalidha wanti kiyya ta'ee? Qabeenya kooti. Wanta kan kee ta'ee kan namni si caalaatti fayyadamu. Si caalaatti fayyadamu. No. Injiru. Injiru. Kee ta'ee yaala. Ilmoo. Hayyee waan bitamuu miti waanuma keessanii. Ilmoodha. Hin deebinee jechuudha. Walumaa galatti ergaa maalii qabdamee hawaasa islaamaatii fi nama jaalattuuf? Hawaasa islaamaatii baga ayyaana waggaa isiniin gahe. Akkasuma namni ergaa dabarsuuf hedduudha. Abbaa manaan qaba garuu garaagara jirra. Abbaa manaaf qaalii baga rabbiin ayyaana waggaatiin si gahee si jaaladha si jedha. Haadhaa fi abbaa kootiifis ergaa ni dabarsa. Ergaa maalii qabayyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baga ayyaana waggaatiin ittiin geenye. Kabarannaa kabaree geeree galata. Ulfaadha. Galatoomaa hedduu osoo deebistanii sila.